abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoollee tawaahidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu akkamiin yeroo kana geessan nutti nagaa keenya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qophii keenya kutaa lammaffaa faarfataa Daawit wajjiniin taasisaa turre qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophii keenya kanarraas waa hedduu barachuu dandeessu. Mee asuma wal qabatee haala maallaqaatiin illee namoonni gaafatan jiru. Yeroo tokko tokko immoo maaltu mudate seete fakkeenya faarfattoota haaraa gara faarfannaatti dhufan keessumattuu qormaanni hedduun isaan mudata jedhee yaadu maallaqa humnaa olii irraa fudhatamuu jira. Fakkeenyaaf poostara hojjechuudhaaf faaruu hojjechuudhaaf gaafa gara istiidiyootti geessan namni jalqaba gara istiidiyootti isaan geessu kun maallaqa adda addaa irraa fudhachuu jira. Walumaa galatti eegaatii haalli yeroos dabalumee faaruu tokko hojjechuudhaaf maallaqni hammamtu barbaachisa jettee yaadda? Mee hammam sitti fudhate? Yeroo ati hojjettee fi ammarra dhaabbattee gaafa ilaaltu giddu galeessummaadhaan maal sitti fakkaatan? Yaa'u akkuma beekamu yeroo ammaa kana namoonni amantaa isaanittis aga tokko cimaa jiru. Akkuma cimaa jiranis immoo faaruu hedduu baasaa jiru. Akkuma kana guyyaa jijjiirama hin qaba beektaa jechuun faaruu hojjechuu keessatti maallaqa ji'a lamaan kana hojjettee narra hojjechuu dhiisuu dandeessa jechuun garaagarummaa baay'ee haa qabaachuu baatu malee dabaluus danda'a. Yeroon immoo itti gaddeebuus jiraachuu danda'a jechuudha akkuma sana. Kanaaf maallaqni yeroo tokko tokko hin dabala yeroo tokko tokko sababa jechuun haaluma qilleensatiin yaa ta'uuti gama maallaqaa humnaa ol faarfattoota yookaaniif immoo namoota faaruu baasuu barbaadan irraa fudhachuu kanaan akka kootti namni kamiyyuu taananii wanta akkanaa kun gaarii miti. Akkasumas immoo inuma jiras immoo jechuudha. Kanaaf immoo namoonni faaruu baasuu barbaadan maal gochuu qabu? Kana irratti of eeggannoo gochuu qabu jechuudha. Maallaqni inni nama gaafatus immoo waan humnaa olii miti jechuudha. Fakkeenyaaf faaruu lamaan kana irratti yoo baay'ate yoo dogoggoruu baadhe naannoo 8,000 kana gidduu na gaafate natti fakkaata. Aguma sanadha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu immoo faaruu baasuu yoo barbaade maallaqa humnaa olii wanti inni gaafatu hin jiru jechuudha. Viidiyoo isaa wajjin immoo jechuudha kana gaafate. Mee audio isaa hojjechuudhaaf meeqa si gaafate faaruu lamaan kana? Audio isaa hojjechuudhaaf qarshii 4,000 na fakkaate yoon raafachuu baadhe immoo aguma sanadha. Faaruu tokko qarshii 2,200 kan hojjete 4,000 nagaa. Viidiyoo isaa immoo kuma meeqan hojjisiiste? Namansa akka carraa ta'e anas hojjete. Viidiyoon kun illee faaruu lamaan qarshii 2,200 jechuudha. Yaa ta'u garuu kun sumatu naa laalteeti malee jechuun faaruu tokko kan 500 hojjetan 2,200 aga hojjechuutti kan ga'an hin jiru. Kanaaf baay'ee naman gaafatu maallaqa kan jedhu asumaan dabarsuu barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa walumaa galatti fakkeenyaaf Daawit gaafa faaruu isaa hojjetu faaruu lama istiidiyoodhaaf yookiin sagaleedhaaf 4,000 kaffalee egaa deebi'ee immoo viidiyoodhaafis 2,000 kaffalee haa ta'uuti egaa tiraanspoortii faana waciin garaagaraa jiraachuu danda'a. Naannoo 8,000 akka fixee irratti beekta. Haa ta'uuti garuu anamma maal hin taajjabeen qabas keessatti fakkeenyaaf faarfattoota tokko tokko gaafa hin taajjabu maal hin taajjabe kanaan dura namni mudannoo isaanitti himee jira. Faaruu lama hojjetee 22,000 kan kaffalee. Isumayyuu haa'uudha. Haa ta'u garuu immoo faaruu kana akkamitti hojjete yoo jennee ilaalle biyya alaa taa'anii asitti hojjetaa jiru jechuudha. Faaruu biyya alaa taa'anii shamarran keenya biyya alaa taa'anii sagalee isaanii achi waraabanii erganii nama isaan hojjisiisu sanitti erganiin booddee namni sun immoo birrii irraa fudhata. Haa ta'uuti mee ati akka yaada keetti faaruu ala taa'anii baasuun hin danda'ama jettee yaaddaa? Akka kootti garuu akka yaada kiyyaatti faaruu ala taa'anii baasuun kun gaarii natti fakkaatu akka amantaa keenyattis jechuudha. Sababni isaa dhugumaan galateeffachuu barbaada yoo ta'e gaafuma dhufe iyyuu hin dhaqqaba jechuun gaafuma dhufe galateeffata. Aga sanatti garuu haala isaaf mijate gidduu taa'ee waaqa isaa galateeffachuun achumatti faarfachuun afaan isaatiin hin danda'amu. Garuuti gama istuudiyoo geessuu kanaatiin yeroo biyya dhufe osoo baasee natti tola. Yaa ta'uuti garuu maallaqa tokko
humnaa ol kan gaafatan hin jiru jettee isaan akka kontirobaandii kana jechuudha. Maaliif yoo jette maallaqa aga kanaa garuu nama gaafachuun maaliif hin ulfaata jechuudha. Namni amantaa qabu tokko yeroo baay'ee jechuun amantaan keenya dhugaa barsiisti, akkasumas immoo waan gaarii barsiisti. Sababa nama tokko tokkootiin wanta akkanaa kun fakkeenyaaf amantoonni biraa osoo arganii waan biraatti fudhatu jechuudha. Aga namni hundi waan akkanaa godhutti yaaduu danda'u isaan jechuudha. Garuuti ilaalcha nama sanaati ta'uus hin danda'u, gochuus hin qabu jechuudha namni suni. Maaliif isaanis jaalatanii osoo hin taane haala isaaniif hin mijanne keessa ta'aniitu waan sana hojjetaniif waan ta'eef gaaf sana isaaniifis gaariin ta'u jechuudha. Gamanumaan dhaamsiin isaaniif dabarsuu barbaadu yeroo kamiyyuu taanan ala ta'anii baasuu caalatti gaafa biyya isaanii deebi'an inni qabu waan ta'eef haga sanatti wanta isaan barbaachisu faaruu walaloo yeedaloo isaanii barreeffatanii gulaalchisanii teechisuu danda'u jechuudha. Inni guddaan isa kanadha. Fakkeenyaaf amma buleettiin keenya tokko waan amma jalqaba sii kaase qarshii 22,000 kaffaltee fi nama ishee hojjisiisuuf jechuudha. Qarshii 22,000 kaffaltee fi garuu gaafa faaruu ishii deebi'amee as laallamu dhugaasaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama qaanessuudha. Hojjetanii immoo otoo iyyuu waan gaarii gadhiisanii fakkeenyaaf faaruu hojjechuu jechuun maqaadhaaf bichaa miti. Ani faarfataadha yookiin faarfattu jechuu ta'uu bichaadhaaf osoo hin ta'in faaruu isaa sun maal fakkaata, faaruu ishii sun maal fakkaata kan jedhamudha. Fakkeenyaaf faaruun nuti faarfannu ofii keenyaaf bichaa miti kan faarfannu. Uummanni kun akka itti waaqa galateeffatuuf kan faaruu baasu. Fakkeenyaaf faaruu sana keessatti wanti hin taajjabe yoo jiraate akkaataa walaloo fi yeedaloo isaa yoo ilaalte baay'ee kan si gaddisiisu. Fakkeenyaaf faaruu Mikaa'elaa faarfatteetti. Faaruu Mikaa'elaa sana jechuudha akka ergamaa akka nuuf kadhatu otoo hin ta'in akka waaqatti akka waaqa waan ta'etti illee walaloo san keessatti iddoo itti dogoggora jiru. Achirratti maal ta'e beekta? Wanti kuni tokko dogoggora akkanaa kun gulaala dhabuudhaanis ta'uu danda'a beekta. Fakkeenyaaf waan kana namni sun naata jechuun haala itti hubateen barreesseera gulaalan sirreessuufii qaba jechuudha wanta sana. Waan kana yeroo ilaaltu baay'ee jechuun bakka waan biraa fakkaata jechuudha. Kanaatiif maal gochuu qabu ture? Isheenis garuu namni sunis wanta kana irra deddeebitee osoo ilaalte sirreessuu dandeessi ture jechuun yeroo dheeraa irratti fudhachuu barbaachisaa jechuudha. Maaliif karaa seera qabeessa ta'een haala nama hunda hawwachuu danda'uun faarfachuudhaaf yeroo dheeraa irratti fudhatanii wanta sana ija uummataatti akka bareedu gochuutu barbaachisaadha. Isa gochuudhaaf immoo muddamaan ala ta'anii yookaan erganii miti ofumaaf wanta jiru dhamaatisaa gulaala dhumarree haala seera qabeessa ta'een namoota gulaaluu hin danda'u jedhaman gulaalchisee haala sanaan haala bareedan akka ija uummataatti ba'u gochuudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota keenya asumaatiin dhaamsiin isinii dabarsu yoo jiraate tokkoffaa irratti jechuudha. Ofii keessanii faaruu naaf hojjedhaa jettanii namoota adda addaatti ergitanii qabaluu qarshii amma sanaan irraa fudhateettanis deebitanii maqaa namaa balleessuun gaarii miti jechuudha. Faarfattoonni keenyas obboloonni keenyas waan akkasii gochuu osoo baattanii baay'ee gaariidha. Kanaaf jalqabumarraa kaasnee yoo ilaalle faaruun ala ta'anii baasan hin barbaachisu. Faaruu ala ta'anii baasuun hin barbaachisu. Gaafa galtan ofii keessanii istiidiyoo deemtanii baastanii sagaleessuun kan keessan bichaa osoo hin ta'in kan uummata kanaati. Uummata kanatti barsiisuudhaaf waa'ee addan sana seeraatiin otoo bira geessanii qaamaatiin qarshii kaffalamu namicha istiidiyoo hojjetuuf kaffaltanii ofii keessanii harka keessanii kaffaltanii hojjisiifattanii waan akkanaa kanarraa bilisa taatu. Lammaffaan immoo manni amantaa keenya isin arrabsamtu jechuudha. Manni amantaa keenya egaati faaruun tokko seera malee gaafa gadhiifamu faaruun kun kan ortodoksiiti jedhama. Edaa akkanatti faarfatu nuun jedha jechuudha. Namni tokko ala dhaabbatee ni beeka. Kanaaf maqaan mana amantaa keenyaas nama tokkoof jedhee baduun irra hin jiraatu. Kanaafuu dhimma kanarratti hojjechuu danda'u isin irra jiraata isiniin jecha qophii keenya guyyaa irraa qopheeffanne egaati. Kanumaatiin xumurraatti yeroo biraa immoo qophii itti aanu hanga walitti deebiitti nagaan turaa isiniin jecha dhumarratti obboleessi keenya dhaamsa qabatte. Dhaamsi kiyya yeroo kamiyyuu taananii akkuma wanti gaariin dachee kanarra jiru wantoonni nama miidhanis hin jiru. Sila sanaatii fi yeroo faaruu baasuu irratti haa ta'u wanta kamirrattiyyuu of eeggannoodhaan akka deeman akkasumas immoo xiyyeeffannoodhaan akka itti deeman dhaamsa koo dabarsuuf barbaada jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya gaatii viidiyoo keenya kutaa itti aanu hanga wal arganitti nagaan turaa isiniin jecha. Egaa waan irraa barattan immoo obboloota keessanii roota keessaniif sheer gochuudhaan gaaffii yoo qabaattan koomentii gootanii nu gaafachuu dandeessu. Hanga qophii biraatiin wal arganitti nagaadhaan turaa. Wasbaata Lagzaabeer.